እኔ እንደዛ ያደረኩ የሰራው ባለበት ሰዓት ላይ አርሰናል ተሸነፈ ማለት ነው። አርሰናል ሲሸነፍ እኔ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። አንድ ከስተመር ሂሳብ አለኝ። Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota Ajjee Entertainment ashamaa harka fuunee baga nagaan gara Ajjee Entertainmentitti dhuftanii anaa dhufu isiniin jedhee jira. Hayyee jaallatamoo fi kabajamoo hordoftoota Ajjee Entertainment hundumti keessanuu warreen maatii hin ta'in hangamma maatii hin ta'in jechuudha. Maatii nuuf ta'a isiniin jedha. Asumaanii wanti hadha qabadhee dhufe viidiyoo hedduu takka garaa nama nyaatu hedduu takka nama boochisudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akkuma yookiin jalqaba viidiyoo irratti ilaaluu yaaltan yookiin akkuma suuraa irratti argartan kana mucayyoon tuni Beeteleem jedhamti. Seenaa isii seenaa dhugaa dubbattee akkasuma ofii isiitii jechuudha. Miidiyaa irratti dubbattee jechuudha. Afaan Amaariffaatiin EBS irratti jechuudha. Seenaan isiis akka isiin dubbattetti akka isiin ibsitetti jechuudha. Akkuma nama kamiyyuu maatii ofii biraa baatee gara biyya Arabaa deemtee turte jechuudha. Haga biyya Arabaa deemtellee eega biyya Arabaa deemtee hanga dalagattee akkuma nama kamiyyuuyyuu dalagattee gara biyya ofii deebite jechuudha. Gara biyya ofii deebitee erga biyya ofiitti deebitee akkuma nama kamiyyuu bultii ijaarrattee bultii eegaltee bultii ofiitti fuufte jechuudha. Otuu bultii keessa jirtu ulfooftee san booda otuma wajjin jiranuu ulfooftee achiin booda ilmoo argatte jechuudha akkuma nama kamiitittu. Erga ilmoo argatteen boodallee walii hin galle natti fakkaate. Haala hundumaa keessatti namni carraadha. Jireenya ishii keessatti illee bultiin sun hin taanee fi gargar baate jechuudha. Gargar baatee kophaa ofii dalagachuu kophaa ofii of jijjiiruuf yaalutti eegalte jechuudha. San booda mucayyoon tuni oduma akkanatti jirtu hojjettuu manaas qabdi. Hojjettuu manaa yoo isiniin jedhu isiin kaaffee keessa dalagdi. Mana onnaa bunaa homa jechuun mastangidoo. Isiin oduu akkasitti dalagdu hojjettuun sun daa'ima qabdiif malee waa biraa miti kan isiin hojjettu jechuudha. Daa'ima qabdiif daa'ima ishee san qabdiifi jechuudha. Egaa otoo akkasitti jirtu garaa haadhaati garaa dhalee daa'ima kana yeroo ani bahu fuula kiyya dura na jala qabiyaanii haadha waan taateef haadha ofii hin yaama jechuudha. Daa'ima waan ta'eef jechuudha na biraa qabii yoo ani gadi bahu jettiini. San booda mucattiin akkasumatti yoo isiin baatu dhossaa wanna jetti. Gaafa tokko garuu yoo isiin baatu hin argeen jechuudha. Argee jedhee waameen haadha ofii himmaa jedhee yaameen san booda mucattiin saramiikii irratti gadhiiste jechuudha. Mucattiin saramiikii irratti gadhiifte mucaan hin dhukkube jette akka isiin hin dhukkubee ani bakka hojii deemee mucaa daa'ima kiyya hin dhukkubee jette. San booda daa'ima kiyyallee mana yaalaa geessee maal jedhee akkas godhee san booda jireenyi na ulfaate jennaan daa'ima waliinillee maal waliinillee namni mana bunaa keessa dalagaatiin daa'imaa fi hojjettuu isaa jiraachisuuf hedduu takka ulfaata. Jireenyi itti ulfaate jennaan gara maatii ofii baadiyyaatti fuutee geessite jechuudha daa'ima kana. Daa'ima baadiyyaa geessitee ofii deebitee hojjechuu eegalte jechuudha. Hojii duraan irraa deemte otuma hojjettu. Gaafa tokko maaltu uumame isinitti fakkaate otuma mana hojiitii keessa mastangidoo ofii hojjetaa jirtu taphni kubbaa miilaa Arsenaal mooyame. Akkasuma Arsenaal warri deeggaru hedduutu jira. Taphoota garaagaraa yeroo baay'eetti namni kan jaalatu hin deeggaraa. Kun yoo mo'atames ka aarus jira ka maal jedhus jira jechuudha. San booda mucayyoo tana akkuma argitan kana Arsenaaliin mooyamee jennaani. Egaa Arsenaalichi mooyamee jennaani mucaan deeggara Arsenaal ta'e tokko
achumaan aareetiin burcuqqoo of biraa qabu fuudhee kallacha isii yookiin akka argitan kana godhe jechuudha. Bakkee 5 hodhamee jette fuula isii kana inna dhahee jechuudha. San booda namoonni fuudhanii mucayyoo kana gara mana yaalaa geessan jechuudha. Gara mana yaalaa geessanii yaala hamma ta'e tokko yaala gaariillee argannee hamma ta'e tokko yaala naa godhan jedhette. Erga yaala godhanii fi booda mucayyoo ijji ishee hin banne garuu qaroo ija ishee hin jirti. Hidda ija isheettu xiqqoo miidhame innatti fakkaate. Mucayyoo yeroo ammaa kanatti sammuun kiyyallee sirrii hin jiru. Yaani hamma tokko akka duraa sanii miti sirrii wanti karaarras yoo deemu lafti naammaraa hin kufaa yeroo baay'ee karaarrattis rakkoo guddaarra jira jettee karaa TV EBStiin dubbatte jechuudha. Kabajamuu fi jaallatamoo hordoftoota kiyyaa akkuma argitan kana EBSnis fuudhee interviisii kana gadhiisee jira jechuun seenaa isii seeraa hedduu garaa nama nyaatu. Egaa EBS wanti baaseef uummannis gargaaru hamma danda'e tokko ofii isaas gargaareera. Nama hamma danda'e tokko jechuudha. Baay'inaan as baasaa hin gargaarallee TV irratti as baasaa hin gargaarallee haa galatoomanii garuu haala kanaan jechuudha. Wanti jechuu barbaade dhaamsi inni dhumaa jechuudha. Wanti kun amma fakkeenyaaf Arsenaal mooyamuu baate Arsenaal mooyame jedhee lammii ofii dhiiga ofii gaafa burcuqqoon dhahee qaroo ija isaa balleessu gaafa burcuqqoon dhahee gaafa waan tokko godhu kana hedduu ulfaata jechuudha. Arsenaaliin kun yookiin isan beeku yookiin maatii isaan beeku yookiin Arsenaaliin kun yookiin biyyattii teenya tana akka jirtu kaaniyyuu hin beeku jechuudha. Inna namuma kamiyyuu yaani wanta isaa waa hin goone tokko jechuun ol ka'ee mucayyoo tana ija balleessa jechuudha. Wanti akkana sirrii miti jedhee yaada jechuudha. Maaliif taanaan kubbaaf jedhee qaroo nama tokko balleessu hedduu takka ulfaata jechuudha. Agartuu namaa balleessuun kubbaaf jedhee kun hedduu takka sirrii miti. Of eeggannoon nama barbaachisa waan akkanaa kanarratti. Arsenaal Maanchister maaliyyoo waa akkasii abbaan fedhe haa mooyamu abbaan fedhe haa dhiisu garuu wanti akkanaa sirrii miti. Mucayyoon tun qaroo ishii dhabde ishii maaltu Arsenaalitti dhufee yaalamu. Mucayyoon tun miskiina mana namaa keessa dhaabattee hojjattee of jijjiiruuf waan nyaattee barbaadatti miskiina garuu tokko dhufee yoo ija isii balleessee ka'ee mana yaalaa hin geessine san booda inni akka ta'ettis ta'u hin baha jechuudha. Garuu isiin miidhamarra jirti jechuudha. Isiin ija ofii dhabde jechuudha. Dhugaa rabbii hedduu takka nama gaddisiisa. Baay'ee waan nama gaddisiisuudha kun. Maaliif jennaani inni duraatiif inni jalqaba jiraachuuf ijji nama barbaachisaa beektanii. Jiraachuudhaaf ijji nama barbaachisa. Waan tokko fudhachuudhaaf ijji nama barbaachisa. Waan tokko baatee hojjechuudhaaf ijji nama barbaachisa. Gaafa lammii kee dhiiga kee baatee kubbaaf jettee akkana nama gootu garuu hedduu takka nama gaddisiisa. Mucaan kun hagammaa mucayyoo tanallee gaafatee hin beeku jedhe otuu gaafatee otuu bira dhaabatee akka nama tokkootitti miidheera. Otuu dhiifamallee gaafatee asiin baay'ee namatti tola jechuudha. Haala hundumaa keessatti wanti akkanaa nama barbaachisu dargaggoota keenya hunduma keessaniifuu gorsi kun wanti akkanaa nama hin barbaachisu. Of eeggannoodhaan deemuu wayyaa waan na dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa warri maatiin ta'an.